ati maraatuudha sammuu sindala guu akkami har'a facaasee akkamitti ayideeti callaa si galchuu danda'u. Mataan sindala guu. Kana hin beektaa jechuudha. Ati yoo sammuun sindala guu har'uma ulfaa'ee har'uma tassiidhalu ati sammuun sindala guu. Har'uma naadeessiiree. Har'uma? Har'uma naadeessiiree. Intala har'uma ati fuutee har'uma deessu barbaadda? Ka yoo har'a deemne faayidaa maal qaba? Naannoo nan barbaadu dhiira akkanaa waan ta'eef homaa miti nan dhalaafi har'uma ulfaa'ee kan har'uma dhalaaf. Baay'ee mijooti akkamiin fooyyee akkamitti fooyyee dhuma dhalta? Nan danda'a nan dhalaaf. Obboleessa kiyya akkam? Naga jirtu? Akkam? Fayyumaami? Alhamdulillah. Maa jal'istarree maal yaadaa jirtan? Homa kee kan na yaachisa simatu dubartii namaa kararraa qabe asfaaltii warra lafaan dha'ee gudeedeetiin cinqan nakaa hidhee sodaadhe natti fuudhillee jette intaluma eenyu sii fuudhata sii taatu akkuma ati maqaan kee cinqoote illee dubartii cinqita anallee cinqite kanuman na yaachisu jira. Takkaa baraadha gudeede. Maal jetta boo? Gudeede takka haadhalee. Gudeede? Itti bartama. Laa dhugumaan rakkoo qaba. Poolisii si qabsiisne? Na argani isiin dhiiga dhiidde jalaan dhiidde. Jalaan dhiidde? Sanaa dhiiddu barbaadana gudeeddeera itti hambaa? Booda ammoo. Dhiidde? Iddaa'een wayii gudeeddeesi? Booda namni na yaa'ee jennaani dhagaan ofirraa qonnaalee fiigee dhufee akkas. Ammallee yookaan kabajaa. Ammas yoo haganaa mana baratanii hin dhufanii. Ati nama gowwaa akkam dabeessa akkamitti kun guyyuu eessaas fuudhee si fuudhanii amma biyya hin jirruuti. Ammallee yookaan tabiraana fuudha. Yoo intalti waan dhabamtu taate rakkoon qabu tana biraa gudeedha. Kai karaa sii barbaadamee arge si fuudha. Guyyuu gudeedee dhuftee gana hidhatti anallee ufillee na gudeemta kai. Tole. Qoqqoo jiddumaan. Talaal tana fuudha. Talaal akka mucayyoo sanii ammoo gudeedee ammuma dhiiddeetumaan cal'istee namni dhagaannaa dhugume. Hadhuma fuudhee hadhuma laal ijoollee ollaa kennaa kun dabeessa wata kan beeku wariitissi malee maaliitissi malee naan jiran. Hagana gahee areeda qaba harrii baasii ilmoon qabu naan jiran. Hadhuma na fuutee hadhuma naa da'uu qabdi. Naa da'uu qabdi? Yoo birraa argite tamaa har'a fuudhanii har'uma jirafanii har'uma naa dhattu. Lukkuunuu har'a namaan dhattu. Lukkuuna dhalaaltu? Lukkuunuu ganaa gahan qabattee kaakistee kana horguuftee guyyaa meeqa turteetiin akkasii dhimma killee buuti. Abbaadha buleessi kiyya kunillee soba dheengadda lukkuuwwan bitadhee hadhuun bitadhee galee hadhuma bitadhee galee bariisaadhaan. Mucaan kadiiri ka lukkuu ati ta'e dura ulfaa'e kai ammoo akkasii jiru. Akkasii miti qoy mucaan kana natti mika. Tarsaasu jaartiin isaa hadhuma fuudhee bariisaa san deettee. Ani maal haa ta'u ganaa jaartii hadha fuudhee waggaa naa deettu maali godhu. Hadhuma na fuudhee hadhuma na deessu yookaan ijoollee karaa deemtu hunda gudeedha kanuma siin jedhu. Harkuma fuudhanii harkatu jiru yaani? Akkas taanaa. Natti mee jira kadiir natti takka zaraazaree akka birrii kudhanii zaraazaree takka lama sadii afur shan jaha torba sadii sagal kan jedhee zaraazaree zirzirii natti mee jira. Takka lammaffaa obboleessa kee gowwaa kee dhageetta. Akkas taanaan si qofaa miti. Har'a ulfooftee har'a naadhatoo jiraati. Anuuni barbaada walii barbaada naannoo yaasi. Ka'e. Ani isin fedhaa ta'a har'attu. Arginaan fuudhan irratti walitti. An kophaa fedhaati duraa fudhatee. Tolee kai hin barbaadna achuma keessaa illee argadanii fuudha kai nu yaasi. Sii gaafadhamii warra abbaa Abdallaa fa'aa dhaqee warra abbaa Abdikariim fa'aa. Assalamu alaikum. Seena. Waalaikum salaam. Nagaa jirtani. Ta'a keena. Ta'a. Jirtani eenyu? Akkam jirta? Fayyaa seena. Ta'a. Kun jira si qaba. Manni bal'aadha. Intalti tana? Intalti tanaa? Tanaa? Cadhi rabbi si haa balleessu. Homaan dubbatiin usi jedha kana dubbata hunda. Nagaa jirtani isin? Akkam nagaa. Akkami? Jirtani. Nagaa mi? Baga jiraata baga nagaa. Jirru alhamdulillah. Keessumaa qabatanii. Abboo akkam? Nagaa. Nagaa hin jirtani? Hin dubbatin naan hin jenne. Waan biraan dubbatin jedhe. Nagaa hin dubbatin jedhe. Nagumaami? Nagaa. Maarree saasi malee jirtani. Midhaan keessanii
Akkam? Nagaa amma barumsaa gara magaalaa irraa bu'eera. Torbee malee guyyaa boqonnaa. Akkam ta'e maal Nagaa ajaa'ibaa jiru dhufneeti. Kuni akka argitan obboleessi fiyya? obboleessi beeku? Innis amma dargaggaa'ee fuudhaaf ga'ee jira. Intaluma teessan tana laallee dhufneeti. Mee akkam jettu? Maarreen irratti teessanumaaf ta'uu isaati. Walumaan qabna gosuma waliin qabna isinillee gosuma keenya laga gama taatanii fi gosa keenya irraa addan baatan isinii kenninaa mari'annee ilaallee isinii kenna maal rakkoo qaba. Galatooma ulfaadhaa. Isinillee zariin teessanillee zariima hormaadhaaf barbaadne Oromoo wal fakkaatu wal barbaade isinii kenna ilaallee mari'annee isinii kenna gosa waliin mari'attee. Galatooma abboo ulfaadhaa. Rabbi isinaa jaalatu rabbi isinaa kabaju waan nu kabajanii nuuf kennitaniif. Har'uma naa deessiree. Har'uma? Har'uma naa deessiree. Intala har'uma ati fuutee har'uma deessi barbaadda? Ka yoo haadha deemee faayidaa. Har'a fuutee har'uma siidhaltu barbaadda? San immoo maal si fakkaatu? Jeetiin har'a dhaltu kanaa si kenna ama narraa baatan man baatan. Salphistee. Maali kun manni kana salphataa manni salphaa? Waan isin haasan. Akka ta'eetiin barbaadan tagaraan guutuu barbaadan. Ati nama akkam salphataa? Nu salphistee waan akka ana dubbataa kan isin jenne. Jidduun bar dubbatu naan jette. Nagaa gaafa dusinyaa malee isin jenne bara. Amma akkam gooname? Galsiin Hidhiis namu. Maa biina tabraa gudeedha waa si dhiisuudha. Nama tabiraallee olii gad deemee barbaadu mooyi. Naa barbaadu. Ni warra mucattii obboleeyyee qabdu argitee? Abbaa maatii bira hin jirre. Jara gaafannu. Warra tolosaa? Mucattii magaala bareedu isa. Tole. Isin waan ta'eef fakkaate hidhaatisi. Salaam alaikum. Waalaikum salaam. Nagaa jettan? Nagaa. Nagaa. Jettani? Taa. Nagaa. Dubbisi nagaa. Dubbisi jette. Akkam jirtu? Fayyaa jirtaa? Nagaa. Isaan akkam jettan? Nagaa maami? Jiruuf jireenya maal fakkaatu? Nagaa obboleetti. Nagaa maami? Nagaa. Maali nagumaan dhufee? Intala nagumarraati ajaa'ibaa jedhanii dhufne. Ajaa'ibaa. Mucaa kanaa akka argitanii obboleessi kiyya guddatee dargaggeessa fuudhuu barbaada jedha. Fuudhuu? Intaluma teessan tan arginee dhufne. Intaluma teessan nuu kennachaaf dhufe. Isima isin kadhachuuf. Abbaan isin jiru obboleessa biyya kana guddaa kanatti isin dabarsaa. Isa gaafadha. Isin lachuu tokko maati. Nuu kennaa isin kenna. Mucaan sila nama akkamisa dalagaa isaa dhabu nama akkam? Akkuma nu beektan anu na beektaniimi. Akkuma anaati. Nama akka keessi taanaan nama gaariidha. Hojiin isaa hoo maalis dha? Hojii bareeda qabanii dalaga hojii. Akkami sila inni ooluu wayii mi'aamina waan ittiin waa hundaa homaa irra akkasiin haasan. Hoolotallee wanti barbaachisu guutuun hin dhabamu. Isii jiraachisuu hin dadhabu. Ati kaa intala kadhachuu dhufte anaaf immoo nama biraa. Eenyumni namni yoo qabu namni qabeenya qabu eenyumni. Si jedhe. Ana dubbata si jedhe. Ana istee ada kabraa dubbatta. Nan aarsi namni waan dubbata si jedhe. Akkasii waa hunda ni qabaa jedha. Inni rakkatina akkanatti akka qilleetitti qaqqabee akka hin cabnetti si jiraachisan sanii sodaatina. Eenyumni nama biraatiin dubbatta moo ayyooma keessatti. Maal haasaa jirtan maash? Bara wanni haasofnu mucaa akkuma ilaaleen argee jaaladheedha. Akkuma sonaa kennanii jedhaan. Mucayyoon tagosaati bakka amaanaa abbaa kiyyaa bu'ee na deemsanii kennuu nima danda'a. Argadhaa ka. Tole. Haadha naa deessiimi. Maal jechuudha? Inni nageenya ala. Harkuma fuudhee haadha naa deessu. Yoo san hin taane himaan barbaadu. Yoo haadha naa deemu. Jechuun isaa akkuma sadii godhadhee fuudhaa itti mana galfadhe jechuusaa. Akkas jechuun harkuma fuudhee yoo na harka fuudhee haadha naa deemne faayidaa maal naa qabu. Maal akka qabu? Akkin jeeti.
Arrasi dese, arrasi datu. Luku. Kai me mana akan tu dia. Sabiste. Mal. Sabiste. Siba. Ajaib wala kida wante kana lendra. Malam ya kana isal femmo. Akkasani akkasini jenneti. Ayyee. Akka argitan bulee si fuullee fuudha ga'e. Akkanatti waan isin dhufneef mudatti keessa maa kun sanii ilaalletti Sirra guddaa uumamni isin bira dhufne bika akkasani ijatti kun fuudhuma na fuutan malee ga'ee jira beektani guddate. Kanaaf waan isin dhufneef haajaa nu qabullee mudatti mateessa bareedduu tanaa nu kennitanii fi saniif isin dhufneeti. maal ka Mee maal jettan? erga jettan wanni ani isin beeyfadhullee hin jiru. Erga si walii galtanii na dhuftan ka nama mana nama dhufe ari'anii hima kennanii fi isinii kenna. Intalli ta gosaatu erga dhuftanii nu gaafattan ka wanni isin dhoowwan hin jiru isinii kennee jira mucaa'ooti. Galatooma ulfaadha waan kabajanii nu tole jettaniif rabbi tole isin haa jedhu waan gaafattan hundaa. Akkasiiti tole jidduma harkuma fuudhee harkuma naa deemuu dandeessu kanatti nama harkuma yoo naan deemne taate hin barbaadu. Akkuma naa deemsu akkuma fuudhee waan akkanaa kan hin dhageenye illee takkumaallee waan akkanaa ta'ameellee hin beeku waantu baastanii nu dhuftanii ani waan akkanaan fedhuuti amma nurraa baha deemaa waan akkana waan takkaan dhageenyu fiddanii. Isa abba akkana jedhan waan hin barbaadu dhiira akkanaa waan ta'eef homaa miti nan dhalaaf harruma ulfaa'e kan harruma dhalaaf. Baay'ee mijooti akkamiin kootii akkamiin ta'a kootii dhuma dhalta. Nan danda'a nan dhalaaf. Galatoom. Akkamitti hin dandeenye jaartiin gadiirii kun akkuma fuudhee kolma deemtee galatooma galatooma. Homaa rakkoon qabu. Galatooma. Argatti alhamdulillah rabbiin galatooma. Galatooma waan ture hin geettaniif. Galatooma waan barbaachisu guutuu waan dhagoona sargillee akkuma goona. Galatoomi. Rabbi isaa kabaju. Homaa rakkatuu imala isaanii kana. Galatooma. Sargillee akkuma goona. Qophaa'aa reefa haruma fudhannee deemne sillee waan isin barbaachisu haruma binnee finnaa. Galatooma. Galatooma. Rabbi isin haa kabaju. Galatooma. Galatooma. Hayyee fayyaa ta'a ammaan tana isinii xumura waan. Afaan Oromoon dubbataare ani Oromoodha jettaare mee wal qorannaa gadi taa'i abbaa torba keenaa lakkaa'i. Si. Maal kun tala kami fuudhe? Maali? Ati nama akkamii fuudhee rabbi? Maali si Nama akkamii? Maal si godhee afaan qabda? So akkana dhaanii kan keessaa yaasani. Maali? Iltaani? Maali? Meeti daami? Hin deemne? Daa'imaayi. Ana har'a fuudhee tama har'a deemtuu siin jedhee bara. Amma laak dhagaye iddoo walii keetuu san deemee ilaallatee dhufu. Haga an deebutti ilaali. Hoosii ala haga an deebutti. Deettee daa'imaa ciisitee na eeguudha baannaan hokkeetamtee sirraa. Daa'ima? Daa'ima jetteetti? Nama guddaa daa'imaa siin jedhee daa'imaa ciisuudha baannaan sirra. Ofii dhiira moo dubartii? Dhiira ka. Dhiira ka taate? Eeka eeggatu. Ayyee akkas ta'e asumatti na eegi takka dhiiras sii fida. Dhiira moo maaliif hawwatee aftaani? Ani dhiiruma sii fida siin jedhe. Ammaan ilma siin dhalaanii ani. Ofii abbaa eenyu ta'uu barbaadamee? Dafi abuma dafi deemu. Tole. Komitti itti yalaan abuma ta'uuf deemu jedha. Rabbi galata deemu. Maal? Yeroo kana laalte argitee kan? Maalim? Hin agartu tolaan waan inni fakkaatu kan? Midhaani kaa maal midhaan barbaada siin jedhe an daa'ima barbaadaa siin jedhe maal? Maarree ati daa'ima barbaaddaa miti ani immoo midhaan kana sii fide akka gootu. Ati daa'ima akka sii dhalu barbaaddaa miti? Har'uma akka naamush guyyaa biraa. Har'uma akka sii dhalu barbaaddaa miti? Ani tokkoo miti lamas sii dhalu. Kanaafuu ati midhaan kana fuudhi deemiti facaasiti aamiti dhahiiti calleessiti callaa naafiti. Har'uma moo? Ati maraatuudha sammuun siin dalagu akkamii har'a facaasee akkamii kana aayideeti callaa sii galchuu danda'u. Mataan siin dalagu. Kana hin beektaa jechuudha.
ati yoo sammuun sin dalagu arruma ulfaa'ee arruma tassiidhaan ati sammuun sin dalagu. Adaalachuun danda'amu? Een danda'amu.